السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم أولتن هردفتو تخيّ نجاة في فيانا في كبدني أنيس الحمد لله الدن نجاك أوا الرس فيديو أجائبا فيديو حالا بسيطة جروخة نتيجة جدو اتأركتن تكاوخة وتأتي جدا اتأركتنين اسنيدي بإيه جتشودا فيديو انتيا تمالتا تتهارا تمساجة فولتي جتشودا لغانيو مساجة خنا اتبعتن تكاو جلا ديمتن akka gaaritti natiija haa'ila arkitanii jechuudha. Qeeti ajaa'iba arkitanii jechuudha. Haa eegallu maali arrawanni isin godhuuf deemu masaaja fuulaa yeroo hedduu masaaja yani aalan isni jirti aalan masaaja gootu sanirra immoo muhaawaan akka ajhiizaa elektiroonii takkaa'u maashina fuula masaaja godhamu jira. Akkasumatti waan akka qabanii masaaja godhaniin waan akka roolatii jira waa hedduu jira jechuu barbaaditi. Sanirra immoo yoo harkaan masaaja gizee fuula dhiqattanii looshina fuulaa dibattan takkaa'u akkasumas zayita fuulaa yoo dibattan masaaja gootan haalan natiija bareedduu irraa arkitanii jechuudha. Akka yani namni akka khiyyaa yaadu an fakkii khiyya haalaniin tolchuu fedhamaa fi lacluucan qaba lacluuca jaanii fakkii jechuun kana laala tarjumaana dalaynaa bira fakkii jechuudha. Fakkii jechuun bakka sana maan hin beeku gaafaan keenyatti miira godhaa fakkii isaa qat godhee akka dhaabuuf ni beeytanii arkuun ooltanii khiyya lacluuca jira. Lacluuca jechuun waan akka morma jalaan gizee furdatan akkas asirra jiru maan waan hedduu furdoodhaa miti bas niin qabaa jechuudha. Saniifuu fakkii khiyyan haddaduu fedha. Fakkii jechuun fakkii akka afaan Oromoo sana osoo hin ta'in fakkii khiyya afaan khiyya jechuudha. Takkaa'u bikka tana jechuu akkattiin haddaduu fedha jechuudha. Saniifuu مالين قدا زيوتا فيتامينات وان أدى وان فيدمتني خوني خنس إيفون الراين في ده يمكن كبشروا يو بربادن كبشر على وربي عربا جرتان شركة إيفون الرأكتو شو دن ده سنة كسمتي وري فيتامين سيك أبو وري فيتامين إيك أبوس فيدموني دن ده هاي تشوف فيتامين إيسا يو خنا هندن كباتين عادي زيتا جونسون فيد دبتني فيدمو دن ده سنة akkasumatti looshinni isin fuula keessanii fayyadamtan aynanni hundinuu ni ta'a. Fuula keessan akka goggogaa hin taane jiistanii akka haala laafutti isiniif deemuu jechuudha. Hayyee haa eegallu. Akka gaarii itti heddummeessee maaliif akka yani raaxaati yaa fudhadhu gizeen masaaja akkasii fuula khiyya zayita dibadheetiin jira. San boodan zayita fuula hunda erganjiise booda yalla isarraa eegallaa bikka funyaanii tan yeroo hedduu gizee arkitan gizee kafallee bikkitan akkanatti gizee akkasuma guddataa deemtis bikkitan akka walitti deebitee akka shantuurtii jechuudha. Saniifuu daftee akka fuulli kee hin shantuurre takkaa'u dafee fuulli kee akka walitti hin dhufne gizee dura bismillah quba afran kanaan كان يجتشو جزيه الدمس كان يتأمس والله يدوقا عضلا بكتنا حركتني جتشو تكاو عضلا جتشو تونشا بكتنا سوستني جتشو دا ما أحس تونشا خانق أفهمتي عضلاني بكهون دجرك نما هو الدر جتشو أركتني بكتنا كنا فود لخي هدو سنسيتيفا أنت قهر كانتك إني ديمتها فأكلافتي هم داني متي أكلافتي أكنا بوسني جتنا كذا أنا كبدري أكنا كبدري كوبا أفرنين أكنا سنبودن فكيتنا أهم شيء النبرة فكي جتنا ولا الوان خنا مال جتني مال جنان قافنا خينتي أكنا لعلو أخنا كبر ليسنا لعلو يعني مال جامج أو مزجرا خنا خرا هندا سكوندي شن مساجة جوتن جنا مرة تكاو قلقل مرة جزيرة رفتني مرة تكاو جنا مرة يوته بريدة أكنتيس قبل ما نجدو خيساني كنت سنبودا
sadaffaan akkana san boodaan seekondii shan jechuudha. Wikkatanas harkitanii quba lamaan kana qofaan akkana gootanii wikkatanas masaaja harkatee diimatus haa diimatu akka karaa lamaan wikkatanas akkatti akka jidduu tan harkitanii quba afraan kanaan akka irra deemtanii diimate bulla san boodan akkana seekondii shanii kunis san boodan erga akka ol masaaja gootan booda sunis seekondii shanii akkana gootanii jechuudha. Kana fakkaata masaaja waan basiita daqiiqaa 5 takkaa'u daqiiqaa 7 isinirraa fudhatu yeroo dheertuu isinirraa fudhatu jechuudha. Kana guyyaarraa yoo fayyadamtan fuulli keessan maashaallah mashduuda jechuun fuula yani akkatti shaddii yani namni irra hedduun shanyiin bira amaliyaata tajmiila fayyadamtii fa'isin masaaja basiita kana godhuudhaan fuula keessan nadaaraa ajaa'ibaa shaddii ajaa'ibaa hannuu fi dandeessanii jechuudha. Viidiyoon kiyya ta'arraa kana fakkaati. Akka isinitti tolu akka ajaa'ibatti abdii guddaan qaba. Saniifuu yoo isinitti tolee share, like, subscribe godhuu hin dagatinaa. Akkasumatti yaada biraa yoo qabaattan as jalatti na barreessaa. Yoo rabbi jedhee waan isinii buusu waan haaraa yoo jiraate jechuudha. Takkaa'uu yaada مختلفة يو قباتن تكاولا يادا أدى yoo qabaatanii hayyee saniifuu nagayaan naa tura nagayeettiin isiniin jaa nagayeetti.